hordoftoota chaanaalii Leenii YouTube nagaa fararree waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kootti galata waaqayyoo jirtu jabaattu an jira galata waaqayyoo nagaa kootti isiniin jedha isaanitti bu'e har'a akkaataa itti talbaa irraa dibata hojjetan waliin ilaalla jechuudha. Kun talbaadha jechuudha. Kun immoo ooliiveeraadha. Akkaataa hojjennu na wajjiniin tura walumaan turan isiniin jedha wajjiniin ilaala dhumaasa. Na wajjiniin tura. Ishii kana hojjechuun jammaraadha kanaan jechuudha. Kanaala kanaan fixee booddee akkasitti qola isaarraan kaasa jechuudha. Kanaan egaa fixee booddee bishaan waasitti qopheeffadheera. Ooliiveeraa har'a jeelii isaa bichaa waan hin barbaadeef bishaan waasitti qopheeffadheera. Daqiiqaa murtaa'e fakkeessan godhadhaa jechuudha. Haala kanaan jeelii isaa bichaan barbaade irraa jechuudha. Talbaa waan ta'eedhaaf dirqama jeelii bichaan baafadha. Booda talbaa keessaa hin bahu jechuudha. Haala kanaan qopheeffadhee daqiiqaa murtaa'e fakkeessa tura jechuudha. Kunoo qodaa qopheeffadheen jira. Talbaa koo asittiin gadi naqadha. Kanatti akkan eega jechuudha. Daqiiqaa xiqqoodhaaf hin eega. Sana booddee nan hojjedha na wajjiniin tura. Xiqqoo ishee jechuudha wanta baay'ee waan inni itti godhuuf. Sana booddee kun dibatan duraan hojjetadheedha jechuudha. Ittiin godha. Dibatuma biraa qabdan itti gochuu dandeessu. Sana booddee ani buqqiseen itti godha. Kunoo kokonaatiidha jechuudha kuni. Kokonaatiin hin furdisa. Masa wajjuma ilaallana wajjiniin tura. Kun immoo biluu maajikii ittiin makaa jechuudha. Ciqaa qibaatii ittiin makaa. Harkumaan inni itti makaa. Makaan illee na biraan jiru. Harkatti isiniin bahu. Ciqaa qibaatii itti makachuu dandeessu akkasuma baanziliinii illee itti makadha. Booddee qorree baay'ee isin fayyada. Kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan itti naqeen jira. Sana booddee hoolii ittiin jammara jechuudha. Mummuruun narra hin turre garuu turuu barbaade baay'ee jechuudha. Ani sa'aatiin qabu waan ta'eef turuu hin barbaadu.
Hordoftoota kiyya haala kanaan xumureen jira. Akka foolii isaa urgeessuuf tsigeerradaan keessa buuse jechuudha. Baay'ee urgaa kanaaf keessa buuse malee faayidaa waan biraatiif miti jechuudha. Amma gabaabumaan gara gaasiitti geessaa jechuudha. Na wajjiniin tura. Haala kanaan daqiiqaa 15 nan eega jechuudha. Daqiiqaa 15 nan tursa. Haala kanaan jechuudha. Irra godhadheen jira. Fakkaata. Haala kanaan takkattakeera jechuudha. Amma jalaan dhaamsa jechuudha. Kana booddee nan garagalchaa wantoonni talbaa wanta of keessaa qabuu fi boodeen qola akka ciqaa qibaatii ta'a waan ta'eedhaaf amma nan xallaca jechuudha. Hawaasaa tuunni jiru nan xallaca na wajjiniin tura. Qodaa qulqulluu haala kanaan qopheeffadheera jechuudha. Utuunni hoo'ee jiru nan xallaca jalaa jechuudha. Booddee hin qorra walumaan ilaallama illee ta'a. Godhatanii booddee inni keessaa yaasachuu dandeessu bishaan isaa jechuudha. Utuu daattaniillee baay'ee gaariidha. Namoonni isiniin mijatu maashinaan utuu bishaan ittiin naqin hooda akkattanillee baay'ee gaariidha. Warra isinii mijatu keessaa sirriitti isiniif ba'uudha. Ani garuu waan naaf hin mijanne haala kanaan fayyadamaa jechuudha. Qodaa akkasitti naqachuu qabdu jechuudha. Waan akkasii bal'aatti naqachuu qabdu. Maaliif hin qorra waan ta'eedhaaf kokonaatis qaba. Qibaatii qorras qaba. Talbaan immoo silumayyuu qorra waan ta'e waan akkasitti naqachuu qabdu jechuudha. Amma kanumatti hin garagashaa yeroo booddee immoo wajjiniin ilaalna. Namoonni isinii mijatu firiijii keessa keewwachuu ni dandeessu. Bakkee kaa'achuu ni dandeessu. Rakkina hin qabu jechuudha. Haala kana fakkaata jechuudha. Bifti isaa akka inni bareedu. Wajjiniin tura yeroo aduudu immoo wajjiniin ilaalla maal akka inni fakkaatu jechuudha. Turtii gaarii baay'ee. Haala kanaan hordoftoota kiyyaa qorree kana fakkaata akka kanaan bareedee ba'ee jira. Egaa qorree booddee akka kana ta'a ciqaa qibaatii ta'a waan ta'eedhaaf kana fakkaata jechuudha. Egaa hojjetamee ba'ee qorree jedhee haala kanaan fayyadamaa rifeensa dheeressuutti akkasuma rifeensa baay'ee jajjabaatee sin cannaqu laaffisuutti baay'ee wanta fayyaduu fi wanta ana fayyadedha waan ta'eef haala qallaaliidhaan haala salphaadhaan akka kanatti hojjetattanii rifeensa keessan miidhagfachuu bareeffachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon irraa kana fakkaata yoo isinitti tole laayik sheer koomentii gochuun jajjabeessaa isiniin jedha. Waliin kana irratti immoo wanta gaaffii isiniif ta'u gaaffii jiraate yoo jiraate karaa koomentii naaf barreessaa isiniin jedha. Dibanni irra hojjedhee baase isa kana fakkaata baay'ee tokko miidhaga baay'ee tokko mukaa isa kana fakkaata jechuudha. Haala salphaadhaan akka kanatti hojjetanna jechuudha. Jaallattan laayikii godhaan isiniin jedha. Viidiyoo itti aanuun ammoo walitti deebinutti nagaan tura. Turtii gaarii waaqayyoon isin faana ta'u nagaan